Jawaar Mahammad kana wallaalee kan Minisoota irraas dhufee bar. Nafxanyaan diina Oromooti. Kaleessas diina Oromooti. Hardhallee diina Oromooti. Gara fuulduraattis diina Oromooti. Waan gammachuu qabu sitti fakkaata. Waan amma ta'aa jiru kana. Oromoon du'aa jira. Inumaayyuu waa tokko sitti bara wayyaaneen jirtu sana. Oromoon du'uu kun dhageettii qaba ture. Amma dhageettiin qabu beekta. Asiin miti asiin na murtaa. Hataatuuti ammoo namoonni tokko maal jechuu jiran. Hacaaluu Hundeessaa birri miiliyoona 20 mootummaan Dr. Abiy Ahmad yookaan paartiin biltsiginnaa kennitee fi birri sun fudhachuuf Hacaaluu Hundeessaa agriimantii san mallatteessan akka jedhanitti birri suniin fudhattee ittiin in callista birri suniin qabsoo keessatti sirba gahee tan ta'e qabaatu. Abba guyyoo. Birriin gurgurtee jedhan kanaafuu acee waa butattee jirta. Otoo maallaqa akkasiiti wayyaaneen nuu kenniti bar maa qarree du'aarra deemnaare. Bara wayyaaneen jirtu daninnatiin manallee natti agarsiiste konkolaataallee natti agarsiiste kaan burraayyuutti kantiibaatti dhaqaati maaloo godhaafi jedhame qondaalonni mootummaan oppiidiyoo keessa jiran kan amma jiran warri gurguddaan kana quba qabu beekta yeroo sanallee nama dide amma akkamitti namummaan Dr. Abiy isa biteera naan jedhe inni faddaala ture jidduutti dallaala ture anummata kiyyaaf qaalii beekta akkas jedhee nama. By the way, wanti bitamu, miini bitamu, mi'a qaalib bitamu, miini rakashaan bitamu. Akka gaariitti fudhadha san. Garuu immoo mootummaan Dr. Abiy na bituu hin danda'u. Okay? Yookaan oppiidiyoo dhaabni kamu yoo sammuun kiyya na ajaje malee biltsiginnaa jedhe dhaaba Oromoo warra mormu kamiyyuu keessa jedhe namni tokkoon yoo fedhiin Hacaaluu yoo keessi Hacaaluu murteeffate tole jedhe malee asiin miti asiin na murtaa. Keessa Hacaaluu tol jedhe. No akkamitti tol jedhaa warri biltsiginnaani gadi baanii Hacaaluu binnee turre agriimantii akkasii waliin qabna akka inni afaaniin hin dubbanne kana goone irra jedhanii gadaa baanii haa dubbatan. Midhaaddu kan callasiin hin jedhan Hacaaluu Hundeessaa konkolaataan inni ofiyyuu mootummaa kennee fi lafallee manallee dhuu qabaachuu dubbatan. Mana dhuu qabdaadhaan Hacaaluu mana gam qabda. Alam ganaattan jiraadha isin kiraa keessa jiraadhan almost mana kireeffadheen jiraadha. Garuu ijaarrachuun koon yoo Rabbi jedhe. Agamma man hin qabdu. Mana hin qabu. Konkolaataan hin qabu. Konkolaataa amma oofu sana dura diyaaspooraan naa bite. Abbootiin qabeenyaa Oromoo gara nama 5 moo 6 7 ta'uu danda'u beekan. Maallaqa walitti buusanii sarpiraayizii na gochuudha. Makiina kan sii bitan. Makiina kana bitan. Hacaaluu Hundeessaa meeshaa birrii akkana fudhatee mana akkana qabaa waan akkana mootummaan tolchee fedhee oloolii miidiyaa hawaasa gubbaa bal'inaan deemu quba qabaachuu natti himtee turte. Namni gariin agartee taargeetii inni barbaadu keessa yoo ati seenuu fi baatte waan barbaade jechuu danda'a. Ololli kun eessaa kaate beektaa? Warruma qaama mootummaa keessaa baate. Ololli kun. Okay? Maal kaayoon si duub jirtu? Kaayoon si duub jirtu gaanii yoo yaadu fudhatama yookaan jaalatamummaa uummata bira qabdu kana qaamni dhabamsiisu achi keessa jiraachuu danda'a. Amma waan jiraayyuu uummati beeksifte fuulduraaf namooti shakkii qaban artistoota waan garagaraa taasifamu artistoota namooti bebeekamoon bu'aa dhuunfaatiin deebi'anii yoo dhuga uummata dhoosanii mul'ata. Kanaafuu artistoota shakkanii maqasanti baasan warra Hacaaluu Hundeessaa shakkuuf fuulduraaf Hacaaluun birriin jijjiiramaa jedhee fuulduraaf kashaku hamma yaatti himta fuuldura maal dhaamtaaf maal jettaan? Beektaa hawwisoo keessatti hawwisoo mootummaan hooggantu kana keessatti artistii gameeyyii jira beektaa ka sagaleen ajaa'ibaa. Dabballeen gaafa kana godhi gaafa misooma irratti sirbi gaafa maaloo irratti sirbi gaafa maaloo irratti sirbise gaafa siin jettu ati artistii miti beektaa. Amma wanti nurratti raawwatamaa jiru maal akka ta'e beektaa akka dabballeen oppiidiyoo kanaan dura biiftuu Oromiyaa gochaa turte. Biiftuun Oromiyaa keessatti artistoota otoon si waame sagaleen isaanii kan si boochisu baay'ee jira beektaa. Kan achi keessaa ba'anii guutuu biyyattii irratti beekamuu danda'an addunyaarra deemanii waa meeqa hojjechuu danda'an kana dabballeet isaan hooggan. Artistiin immoo miira hawaasa bal'aa miira hawaasa miiliyoonaan lakkaa'amu bakka bu'ee hojjechuudha qaba malee miira murna tokko kan mootummaa biyya bulchuu miti yookaan kan mormuu miti. Wayyaaneen ari'amteetti qabsoo ilmaan Oromootiin dhiigaan simbiloo inkaa salaamtaadhaan miti beektaa. Ulfitti wareegameeti.
daa'imni waggaa 10 snaayipariidhaan mataan irraa faca'eeti waan an gammachuu qabu sitti fakkaata waan amma ta'aa jiru kana Oromoon du'aa jira inumaayyuu waa tokko sitti bara wayyaaneen jirtu sana Oromoon du'uu kun dhageettii qaba ture amma dhageettiin qabu beekta tokkummaan inni waggaa 4 keessatti wareegama nama 5,000 olitti wareegne dhufeen kun bishaan dhuguu jira almost zerotti deebi'aa jira beekta nafxanyaan diina Oromooti kaleessas diina Oromooti hardhallee diina Oromooti gara fuulduraattis diina Oromooti akka wallaalummaa yaada Hacaaluu hundeessaatti Hacaaluu 4 kiiloof sittu aane jettee sirbite turte sirba kankee qalammeessoo kayege barratti jirra oolle barii arguuf gara nu ballisa yaanu yette jirta oolle barii arguuf oolle barii sun arguu jirra geenne arginee turre ayya okay akkamitti argine seete akkuma dura siin jedhe irra deddeebi akkam taaneefi paaworii guutumaan guutitti kan farkaa qabaa turte TPLF samma maqaleetti galtee qobaa kiyya miti OPDO waliin hin jira okay Jawaar Muhammad kana wallaalee miti kan Minisoota irraas dhufee bar qaamni amma aangoorra jiru kun akka wayyaanee faana ture kana wallaalee miti okay qabsaa'onni gameeyyiin hedduun kan biyyatti galan hin beekam kan ilmaan keenya jedhaniitu du'a wayya beekta warri obbaafate warri du'e kun obbaafate warri dhumeen nu warra jiru lubbuudhaan jiru warra kana laalaa jirudha beekta jijjiirami Abiy Ahmad jalqab kun waggaa lama keessa tag deema deemi kara sirrir jira warra dhinjira Abiy Ahmad kara sirrir hinjiru dogongor guddoo jechuu jiru warra dhinjira kan keessa kan fudhattati amma sirrirra hinjiru ana akkamitti sirrirra hinjiru seete inni Oromoodha harki isaa dhiiga Oromootiin xuraa'uun qabu namoonni hedduun Abiy Ahmad nafxanyaan butamee jedha qabsoon isaa Oromoon sirna kan keessa fayyadamuutu hin jirtu jedha Oromoo waan adda waan fayyad qabdi jira wanti inni fayyadame abaarsa nafxanyaa fayyadameera